Magaalatti aan social media suuraa kiyyaa fillee maali kiyya mul'isfatuuf jireenya kiyya mul'isfatuuf maal fi miti gadhiisu social media kana itti fayyadamaa jiru dalagaa itti dalagachaa jira jechuudha. Social media kanneen keessaa kan akka dalagaati jedheen dalagaa jiru YouTube'dha. Isin galee TikTok irrallee YouTube'dha. TikTok waa irratti gurguruuf malee ambu'aa isaan agarree maybe namni irraa fayyadamu beeksisa garaagaraa hojjetee irraa fayyadamuu danda'a. San bira gahuuf garuu beekamtii qabaachuun nama barbaachisa. YouTube garuu seera isaa guuttattee gaafa viidiyoo poost irratti goote viidiyoon keessuun ilaalcha qabaate madda galiiti jechuudha. Isin galee kanaaf irratti hojjedha. Namni tokko yoo waan poost godhu farkisiisuuf ta'uu danda'a. Waan nyaattu mul'ifatti, waan uffattu mul'ifatti, intee maaliif akkas gooti? Isin dongortanii jirtan nuti hiyya dalagataa jira jechuudha. Kanaaf hubannoo malee waan tokko dursanii haasa'uun gaarii miti jechuudha. Hubannoo qabaatiin namoonni ifisinii godhee fi sooshaal miidiyaa keessaa akkasirratti fayyadamu akka hojiitti naaf na tajaajilu YouTube'a. Salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkam isin jaana bira waliin alhamdulillah. Egaa meeshaa isinirraa badee jira viidiyoo meeshaa gadi hin dhiisne dhugaa dubbachuuf maaliif yoo jettanii namni tokko meeshaa xiqqoo ordarii godhata. Ani immoo haalli ammatti jiru xiqqoo viidiyoo gochuuf natti tolaa hin jiru bakki viidiyootti godhu sababa san viidiyoo godhaa hin jirre malee meeshaa xiqqaatullee bitaatuma jira. Garuu namni akka duraanii sana ordarii godhachuu xiqqoo isiitti mijanne natti fakkaate sababa ka jireenyi ka gizee namaa mijate qabaa miriyoonni hundi gizee godhatan. Amma ittiin mijanne natti fakkaata nama ordarii godhatutti. Namti mootu yoo namni ordarii godhate ordarii namaa san viidiyoo goonee gadhiisna. Namarratti hundaa jechuudha viidiyoo godhuu dhabuuni. Yoo namni tokko nu eeyyamee lakki viidiyoon barbaadutti hin dhiphatin jedhe fa'a osoo viidiyoon godhin meeshaa isaanii ratabanii ergina. Anamma baay'inaan akkas godhuudha yaada qaba. Garuu yuutuubiin keenya jalaa gadi qabbanaa jira. Sababa waa irratti hojjetaa hin jirreef jechuudha. Garuu immoo lama jaalachuun hin ta'u yoo dirqamna ta'e malee viidiyoo gochumaa dhiisuuf deemutti jira. Haalli tokko waan nama mijataa hin jirre viidiyoo gochuu fi bilbila harka tokko kana qabadhee taa'aa jira. Wallaahi bilbila baradhee jira harkaan akkana of qabeen raawwaa irra kaa'ee taa'ee tasgabbaa'ee waraaba. Amma gizee akkana muddamaa hin waraaba jedhee harkaan akkana godhe daqiiqaa muraasa keessa harki yana hara jechuudha. Kanaaf xiqqoo isii hara galfadhee deebi'ee harki gadi lafa kaa'ee jechuudha. Akkuma durus hin jedhe harkaan viidiyoo harkaan akkana bilbila qabataa of raabuu baay'ee hin danda'u harki na dhukkuba. Akkasitti meeshaa walumaa galatti maal isinitti haasa'uudha deema meeshaa hojjechuuf hin dhiisne garuu namni meeshaa ordarii godhatu sun akka duraa san baay'inaan hin jiru. Meeshaa xiqqoo immoo viidiyoo gochuun waan salphaa isiniif fakkaata. Meeshaa san achi mana bakka ajajnu sana feenee finnee manatti gadi guurree kaartoonii keessa baasnee viidiyoo goone deebinee kaartoonii deebisnee deebinee rattamnee boqa faajee qaba jechuudha. Yoo meeshaan xiqqoo ta'e tana viidiyoo gochuurraa akkasuma ergooyya kan jedhu akkasitti ergaa jira. Baay'inaan immootu namni hin beekaa miiree onlaayinii irratti waan na beektaniif namni meeshaa barbaadan karaa keessatti na dubbisuu dandeettan karaa waasaappiitiin jechuudha. Waasappii imorallee waasaappiidha gabaabumatti kanaa tolu isiniifillee bareeda ta'e gara na dubbisa. Meeshaa ordarii gochuu hin dhiisne garuu namatu xiqqoo isii qabbanaa'e jechuudha haalli jiru. Kanaaf malee hin dhiifne viidiyoo mootu akkuma isiniin jedhe sana ta'eeti. Amma wanti agana dubbachuu dhufeef namoonni gaafisan na gaafattan deebii isinii ta'e jedhetiin yaada. Itti aansuun immoo hordoftuun xiyyeetuun torbee lamaaf deema odda meeshaa kana ordarii godhattee waan akka barbaree shiroo zayitii uumamas biiza mana keessaa jechuudha. Natti hin tolle olii gadi deddeemaa ture sababa sanii akka viidiyoo deeqa takka waraabee fi ture galgala sana gara dhumaa irratti itti galchaa viidiyoo kana irratti hidha. Kanaaf malee waan biraatiif miti hin banne jechuudha. Hojiilee hin dhiisne. Kanaaf namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan firaasha babbareedaa na biraa san meeshaa bunaa akkasumas majaliisa waan mukamu yoo barbaadan haaluma duraa saniin san caalaa haala jiru irratti hundaa'ee fooyyessee isinii kan fichisiisu ta'a jechuudha. Karaa waasaappiitiin dubbisuu hin dagatina. Akkasumas dhaamsa guddaa isinii qabu teelegiraama keessan namni fayyadamtan teelegiraama ni fayyadamaa ture gammallee fayyadamaa jira garuu baay'ee takka sodaadha achirra seenu. Of eeggannoo godhaa teelegiraama keessan irratti wanni furtuu itti godha yookaan immoo qulfii itti godha. Sanillee gisee tokko nama jechuun sanitti gootaniifillee hin bahu garuu immoo akkamitti liinkii nuti amma baay'ee shawwadamuu dandeenya jechuudha. Bilbila hojiiti waan ta'eef kan lafa irratti hiine kuni yoo namni waan nutti ergu nama waa barbaade seenee gatuquu dandeenya jechuudha. Baay'ee akkana jibbisiis teelegiraamii jechuun
Akan isin jaa hordoftoota kiyyaa karaa WhatsAppiitiin koottaa na dubbisaa waan barbaadan hunda godhaa shiitaaf sharbii babbareedaa uffata biinsiisaa uffata dhiiraa uffata shamaraa shiitaaf sharbii waan barbaadan akkuma duraa sanitti daranuu ka duraa caalaa fooyyessee isiniif qopheessuu danda'a jechuudha. Kanaaf karaa keessatti na dubbisaa namoonni abaayaa na gaafattan abaayaa gatiin isaa widdiidha abaayaa galchuu hin danda'u yoo isin ordarii godhattan suuraan itti ergatiin sanarra hundaa'ee isiniif fichisiisuu danda'a finfinnee irraa jechuudha. Garuu akka shiitaaf sharbii kana fuudhee mana kaa'uu hin danda'u jechuudha. Gatiin isaa widdiidha abaayaan tokko jiddu galeessa qarshii 8,000 kaasee qarshii 25,000tti haga 30,000 illee jiraatu danda'a sun akkaataa humna keessaniiti bakka jiddu galeessa nama nufi kiyya bareeda jedhee osoo bitee kan bitu haga qarshii 22,000 ni jira akkuma 18 illee bareeda akkasumallee akkuma 5,6,7 illee jiraatu danda'a jechuudha. Akkasitti hubadhaa waan tokko namni amma gatii abayaa kana qarshii 30,000 osoo isiniin jedhe sirrii miti jechuudha. Maaliif ree ka 30 olillee jira ka 20 illee jira ka 25 illee jira ka 18 illee jira ka 15 illee jira ka 10 illee jira ka 6 illee 5 illee jira. Kanaaf akka humna isaati jechuudha namni ka ordarii godhatu. Kanaaf yoo akkana isiniin jedhu immoo tokkoon isaatiin suuraa na erge kana akka qarshii 6,000 ka 10 suuraa akkasii biraan qabani ordariidhaani onlaayiniidhaani suuraa isin natti ergitan san irratti hundaa'ee isiniif fichisa jechuudha. Bitachuudhaaf shoodii taatanii mallaqa argattan. Egaa kanallee akkanarraa waa hubattan abdiin qaba. Warri immoo viidiyoo kaleessaa dhaggeeffattanii warri uffata na biraa qabdan karaa keessaatiin dhuftanii waan tokko natti haasoftan galatooma ulfaadhaa. Walii dhaga'uun walii beekuun baay'ee akka bareedaadha wallaahi laazim wajjin qooduu jechuudha. Kanaaf warri haftan ammallee warri waan biraa qabdan karaa keessaatiin kottan dubbisaan isiniin ja'a. Dirqama waan itti ta'eef isiniin ja'a jira. Warri jecha kiyya yookaan haasawa kiyya dhaggeeffattanii akkuma viidiyoo kiyya argitaniin karaa WhatsAppiitiin fiiddanii dhuftanii dubbistan. Thank you baay'ee kanaaf galatooma. Enerjii yookaan humna dadhabeen isinitti haasaa jira. Nama manaara aduu kana keessa geessee deebi'ee meeshaa. Akkasumallee asbeeza warri ajjattanii asbeezaan kuni shiroo barbaree ofii kiyyaa manatti qophaa'a malee meeshaan kun alaa bitama. Amma meeshaa kana gizee bituuf deemu taaksiin deemu jennuun garuu baay'inaan nama dalagaa onlaayinii dalagu waan ta'eef gizee lachuu kontiraataan deema jechuudha. Gizee deemu 300 gizee deemu 400 akkas 700 jedha. Asimmoo gaafa asitti isin rattabee geessee mannahaararraa erga waan ta'eef haga mannahaaraa geessuu qaba meeshaa san. Haga mannahaarallee qarshii 300 haga 4ti. 1,000 jechuun ni danda'ama. Baasiin taaksii jechuudha. Baasiin baajaajii. Taaksii yoo ta'e birrii muraasa garuu immoo taaksiin riiskii qaba taaksiin deemanii. Kanallee hisaaba keessa galchuun barbaachisaadha. Yeroo takka hisaaba asabee hisaabummaa asbeezaa san qofa godhee namatti hima yeroo baay'ee. Egaa si'asoo yaadadhu immoo natti ulfaata. Dura afaan lama dubbatu natti ta'a jedhee gizee tokko hojii kiyyaan kashafaan hojjeta jechuudha. Kanaaf biliis na hubadhaa. Ilmi namaa tokko waa hojjetu dogongoruu jira, dagachuu jira. Amma fakkeenyaaf nama san dubbadhee ka'ee akkamii kana dubbadhe jedhee qarshii 1,000 ofii kiyyarraa shafana jechuun dalagaa miti jechuudha. Indoo kisaaraa malee. Maaliif anoonni namaa natti ulfaata? Uumama kiyyarratti kijiba hin jaaladhu wallahi kijiba hin jaaladhu namna sobullee hin jaaladhu nam tokko takka na sobe jedhan taanan namni sun natti hin deebi'u abadan jechuudha ofitti hin deebisu. Kana waan ta'eef waan sobee natti fakkaata isinii galee kanaaf hisaaba keessa oolcha gaafa bituuf deemu gaafa achi as fe'u mana kiyyatti viidiyoo isin waraabee geessee gaafa gara mannaara fe'u isa illee konkolaataa ofii waan hin qabneef dirqama jechuudha. Kontiraataan deema baajaajiin taaksii yoo deeme maaliif taaksiin hin deemne maal jechuudha. Kontiraata malee hin deemtu sochootu warri jettanii illee hojjetan hin dhabamtan maaliif isin fakkaate meeshaa kana qabadhee nama tokko hin deeme taaksiin kallattiin bakka sana isin buustu taaksii firmaataan bu'aa miilee taaksiin kallattiin nama mannaaraa deema osoo jedhee nam taaksii takkaan hin dhaqu jechuudha. Bakka 2-3 bu'ee yaabbadha meeshaa kana qabee bakka 2-3 harkisurraa gizem takko kontiraataan deeme jechuudha. Karaa kanaan akka hubattan abdiin qaba waan dubbadhu deeme kana. Egaa kana haganum isinitti haasa'uu fi itti aansuun immoo of eeggannoo guddaa warri teelegiraama fayyadamtan of eeggannoo godhaa wallaahi laazim. A'uuzu billaa teelegiraamni mee warri akka teelegiraama isin saalfachiis isin jibbisee jira wanti tokko a'uuzu billaa. Teelegiraama ni fayyadama. Sooshaal miidiyaa kamuu teelegiraama immoo waasappii waannaa. YouTube, TikTok illee yeroo takkaan normally akka dhaabbataatti fayyadamaa jiru YouTube. Anaaf illee bu'aa qabu YouTube. Waan akka Telegram immoo kan ammoo namoonni suuraa olii erguuf waan barbaadan tokko walumaa galatti social media
Suuraa kiyyaafillee maali kiyya mul'isfatuuf jireenya kiyya mul'isfatuuf maaliif miti gadhiisu. Sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamaa jiru dalagaa itti dalagachaa jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanneen keessaa kan akka dalagaatti jedheen dalagaa jiru yuutuubiidha. Isin galee tiiktook irrallee yuutuubiidha. Tiiktookii waa irratti gurguruuf malee bu'aa isaan agarree meebii namni irraa fayyadamu beeksisa garaagaraa hojjetee irraa fayyadamuu danda'a. San bira gahuuf garuu beekamtii qabaachuun nama barbaachisa. YouTube garuu seera isaa guuttattee gaafa viidiyoo poost irratti goote viidiyoon keessuun ilaalcha qabaate madda galiiti jechuudha. Isin galee kanaaf irratti hojjedha. Namni tokko yoo waan poost godhu uf argisiisuuf ta'uu danda'a. Waan nyaattu mul'ifatti, waan uffattu mul'ifatti, intee maaliif akkas gooti? Isin dongortanii jirtan nuti hiyya dalagataa jira jechuudha. Kanaaf hubannoo malee waan tokko dursanii haasa'uun gaarii miti jechuudha. Hubannoon qabaatiin namoonni ifisinii godhee fi sooshaal miidiyaa keessaa akkasirratti fayyadamu akka hojiitti na tajaajilu yuutuuba. Imoo teelegiraamii waasaappii immoo waan hojjedhu san ittiin beeksisuuf fayyadama. Akkasumallee namoota garaagaraatiin nama hojiif na barbaadaniin kontaakti gochuuf yookaan wal qunnamtii gochuuf yookaan yaada wal jijjiiruuf yookaan suuraalee garaagaraa walitti erguuf fayyadama jechuudha. Egaa kana jedheen booda teelegiraamiin badee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Namni teelegiraamii nama haak godhu baay'ee takka baay'atee jira. Ijoolleen baay'een hiriyoonni hedduun baay'een jalaa haak godhamanii viidiyoo isaanii akkuma haak jalaa godhaniin viidiyoo ofirra gadhiisuu jalqaba waan ta'eef horriyaatu suni. Anamma hiriyoota hedduu yoo isaan wanatti ergan maal inni jedhee yoo gadhoogu waan biraati jechuudha. Bilis akka kasin taane maal akka gootan beektani rakkisa anaaf amma hedduu rakkisaadha. Teelegiraam irratti yoo namni natti erge waan hojiin kiyya onlaayinii ta'eef nama waa barbaadetu liinkii wayinatti erge jedhee dafee gadtuqo jechuudha. Garuu jalqaba odeeffannoo kana waan argeef hagamma nama teelegiraam irratti waan natti ergu liinkii gadi tuquu sodaadha. Inumaa seenuu sodaadha jechuudha. Isin galee maaliif anam hojii jedhee yoo gadtuqe waan biraati bakka yeroo sanitti liinkii san gadtuqe taanaan haa godhamaa jechuudha. Teelegiraamni kiyya saniin booda waan barbaachisaa hin taane waan saalaa kana achirra gadhiisa abbaan jala hate sun yoo kanoo viidiyoo inni achi gadhiisan gisee matakkaan namati hiriyoota kee hunda nama teelegiraamiin olii kontaaktii qabdu hunda irratti facaasanii jechuudha viidiyoo badaasan. Namni sun immoo waan ati irra ergite itti fakkaatu danda'a namni hubannoo hin qabne jechuudha. Isin galee kana waan ta'eef of eeggannoo godhaa. Teelegiraam irratti liinkiin abbaa fedhee isinitti ergame liinkii gadi hin tuqinaa. Kanuma ofii odeeffannoo nan irraa beeku kanuma liinkii yoo gadtuqan haak nama jalaa bu'anii jidduu san seenanii jechuudha. Akkasii karaa waasaappiitiin na dubbisaa iimollee agasuma raamiti namatti hin tolu. Waasaappiitu bareeda ammaaf jechuudha. Ka haalli jiru waan hundaan shakkii keessa nu galchee jira. Haa ta'u teelegiraam irratti osoo hin ta'in karaa waasaappiitiin na dubbisaa lakkoofsi asirraa fudhaa. Diqqoma haasaa jedhee dheeraa haasa'ee dhiifama guddaa sagalee kee dadhabee kanaan illee isinitti haasaa jiraadha. Dhiifama wanna nama dubbadhu kana wal keessa dubbadhullee haga tokko waa isin hubachiisuuf haasaa jira. Akka kiyyatti isin akkamitti akka fudhattan hin beeku yaada keessa na barreessa. Meeshaa obboleettii akkuma asirratti argitanii haga xumura viidiyoo kana na waliin turuudhaan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa hordoftoota kiyyaa meeshaa maamilatti yaa kun zeetii irraa eegale zeetii umar naagette yeroo ammaa umar badee liibaanii kana namni fayyadamaa kan jiru maashaallah baay'ee takka dhageessisa baay'ee takka mi'eessa jechuudha. Zeeta leetira 5 kana barbaree kiiloo 2 maashaallah tabarakallah misira kiiloo 3 kikki atara kiiloo 3 meeshaan kun asuma dheeraa deema yeroo baay'ee maamiloonni kiyya ijoolleen hedduun dheeraa itayyaa asalla maashaallah. Kuno atarkiki kanallee kiiloo 3 already godhattee jirti. Namaaf surprise godhee biraan naagaa hin jette akka sana bira ture wallahi laazim diqqoo olii gadi deddeemuu irra ture. Meeshaan diqqoomaa garuu waan gadi hin taa'iniif jechuudha. Kun ammaan tana dheeraa ergee fi fudhatanii jiru jechuudha. Sagalee ammaratti dhaali jira. Buna baalee buna baay'ee bareeda ta'e kiiloo tokko kanatti kun akkuma argartan kana maashaallah tabarakallah. Bunni yeroo kamuu anaaf filatamaa ofii kiyyallee ka fayyadamu buna baaleeti. Kanaaf marti keessanuu barbaadan keessan dubbisan isin jaalaa kubsa kun jalqabarra viidiyoo gara jidduu kaayee ture namoonni argitan sila argitan yoo argin immoo gara jidduu seenaa laala shiroo kiiloo 3 kunoo akkuma argitan shiroo kanas ta'ee feestaaliiwwan kana ganaa wanti akkana taniitti birii 50 bitamte kiisii wantuni isiin deebi'ee hidhuu qaba jechuudha akka inni hin dhoone yookaan dho'ee walitti jigaa akkasitti qopheessee bakka takkatti ergee fi meeshaan kun amma yaada isin gadhiise malee bira ga'ee jira maatii bira jechuudha. Egaa viidiyoon kiikaarraa kana fakkaata hordoftoota kiyya wanti balleessee jiraatti dhiifama. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaa nutti hundi keessan ormaa keerii isiniif haa taatu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Warri subscribe godhaa warri ilaalaa jirtan laayikii tuqaa yaada keessan illee barreessaa.
maatii keessanillee waan barbaadan na biratti ordarii gootanii gammachiisuu dandeettanii ishiitaaf shaarbii asbeezaa meeshaa mana keessaa firaashaa waan barbaadan jechuudha hundumaafuu laayik sheer gochuun akka hin dagatamne baay'ee